Jirra jirtu hordoftoonni Cookeef Tube har'a beeksisa Hawwiinet Tube galchuun barbaade. Hawwiinet Tube Tube wantoota garaagaraatiif isin fayyadudha. Wantoota inni isin kennuu danda'u keessaa referensii akkamitti saayitii akka gootan, especially Mendeley softwareedhaan fayyadamtanii referensii galchuu warroonni rakkattan barattoonni research hojjetan kanneen undergraduate yookaan master's ta'uu dandeessu. Hawwiinet Tube yoo subscribe gootan ni fayyadamtu. Kana qofa osoo hin taane barnoota keessan akkamitti qo'achuutiin grade keessan A+ fiduu akka dandeessan, akkasumas teesisii yookaan research keessan gaafa defense gootan grade A+ yookaan excellent jedhamu fiduudhaaf chaanaliin keenya gorfama garaagaraa isiniif qabee dhufeera. Sana qofa osoo hin taane barattoonni eebbifamtanii hojii barbaachaa jirtan interview irratti maal fa'aa gaafilee dhufan deebii isaanii wajjin achirratti isiniif keenyerra. Maal kana qofare barattoonni difeensiidhaaf research keessan dhiyeessuu barbaadan gaafilee difeensi irratti hin hafne dipaartimentii kamirrattuu deebii isaanii wajjin qabannee dhufnee jirra. Kana qofa osoo hin taane personal development yaa namni tokko barnootaan yookaan immoo beekumsaan gahoome personalitiin isaa gahaa yookaan hin guddanne ta'e taanaan rakkoo cimaa keessa gala waan ta'eef personal development irratti akkamitti wisdom garaagaraa barachuun akka danda'amu gorfama garaagaraa Hawwiinet Tube irratti argachuu ni dandeessu. Kanaaf hundi isaaniitu bakka tokkotti argamu. Chaanalii Hawwiinet Tube subscribe gochuutiin wantoota garaagaraa akka irraa fayyadamtan abdii qabna. More information yoo barbaadan bilbila duwwaa 915 telegiraama fi mootii fayyadamuutiin nu argachuu dandeessu. Emailii kanaanis fayyadamuun ni danda'ama. YouTube keenya kan irra jirtan kana Cookeef Tube kanas subscribe gochuutiin akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Hawwiinet Tube subscribe yoo gootan dabalataa wantoota garaagaraa argattu. Gaafii fi koomentii garaagaraa yoo qabaattan bilbila duwwaa 954 bilbiltanii nu argachuu ni dandeessu jechuudha። ስለዚህ ወደዚህ ቻናል ተከታታዮች የዚህ ቻናል እህት ኩባንያ የሆነውን Hawwiinet Tubeን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ እንግዲህ ብዙ ምክሮችን ታገኙበታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ ገዛ የምትፈልጉ ከሆነ ሪፈረንስ እንዴት ማስገባት በሶፍትዌር ተጠቅማችሁ ስፔሻሊ Mendeley በመጠቀም እንዴት ማስገባት እንዳለባችሁ ሪሰርች ለምትሰሩ ተማሪዎች ያ ብቻ ሳይሆን በትምህርታችሁ ላይ ጎበዝ ለመሆንና A+ ለማምጣት የሚያግዙ ትሪክ እዛ ላይ እናስቀምጣለን። ሪሰርች ወይም ቴሲሳችሁን ዲፌንስ ታደርጉ የማይቀሩ ጥያቄዎች ከነመልሳቸው፣ ስራ ፈላጊዎች ኢንተርቪው ላይ የትኛውም ስራ ይሁን ኢንተርቪው ላይ የማይቀሩ ጥያቄዎች አስቀምጠናል ከነመልሳቸው። ያ ብቻ ሳይሆን ራሳችሁን ዲቨሎፕ የምታደርጉበት ስብዕናችሁን የምትገነቡበት መካሪ የሆኑ ጥበብን የምትማሩበት መረጃዎችን እዛ ላይ እናስቀምጣለን። ስለዚህ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ቢሆኑ ያተርፋሉ ማለት ነው። ልብ በሉ Cookeef Tube አሁን ያላችሁበትን ሳይሆን እያልኳችሁ ያለሁት Hawwiinet Tubeን ነው ማለት ነው። ለበለጠ መረጃ ከፈለጋችሁን በ09157549 ላይ አንዳንድ ጥያቄዎች መጠየቅ ትችላላችሁ። ሪሰርች ላይ ማማከር ከፈለጋችሁ ኢሜይላችንን መጠቀም ትችላላችሁ። Cookeef Tube አሁን እየተጠቀምንበት ያለነውን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ብዙ ዕውቀቶችን እያገኛችሁ እንዳላችሁ አምናለሁ። Hawwiinet Tube ግን ከዚህ በተሻለ ጥሩ ነገሮችን የምናቀርብበት ቻናል ስለሆነ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ሐሳብ መረጃ ካላችሁ በ0954646865 ስልክ በመደወልም ሐሳብና አስተያየት ልትሰጡን ትችላላችሁ እንላለን። አመሰግናለሁ። Jirra jirtu hordoftoonni Cookeef Tube research methodology chapter 6 sampling design the procedure kan jedhuun wal argineerraa boqonnaa tokko haga shanaffaa already hojjenneerraa. Kanaaf gara duubatti deebitanii ilaaluu ni dandeessu. Har'ammoo boqonnaa jaffaa sampling design and procedure kan jedhu kana ka waliin ilaallu ta'a jechuudha. So there is some fundamental definition here. Amma hiikaan termilee lamaa wayin ilaalla dura census and sample survey garaagarummaan isaanii maal jedha asirratti gaafii wayii isin gaafachaa jira. Refreshment question, what's the difference between census and sample jedha. Kanaaf kana kan deebisnu taachuudha. So a complete enumeration of all items in a population is known as census inquiry. Gabaabumatti census jechuun samplii populationii guutumaan guututti kan fayyadamnu yoo ta'e population research itti hojjennu guutumaan guututti kan
fayyadamnu yoo ta'e census inquiry jennaani population sana keessa immoo hamma tokko fudhannee kan hojjennu yoo ta'e immoo sample jennaani. Kanaaf sample fi censusin garaagarummaa isaanii samplein population irraa muraasa isaanii gaafa fudhannu censusin immoo population keenya guutumaan guututti yeroo fudhannudha. Kana kan fayyadamnu yeroo baay'ee hammi sample keenya xiqqaa kan ta'u yoo ta'e census kan fayyadamnu jechuudha. So, in such an inquiry or survey, all items are covered. No element has a chance being left or highest accuracy obtained. Maalifi elementoota sanniin hunda isaanii waan nan fudhannuu fi elementiin keessatti hafu kan dagatamu hin jiru sila ta'ee fi accuracy'n daataa keenya yookaan informationin dhumarratti generate goonu baay'ee accurate ta'a jechuudha. So sometimes it is possible to obtain sufficiently accurate results by studying only a part of the total population. That technique is known as sample. Kanaaf garaagarummaan census fi samplii kana jechuudha. Sampling gaafa jennu part of the total population dha jechuudha. So the process of selecting sample is called sampling technique. Kana immoo statistics 2 chapter 1 irratti ilaalleerra gara duubatti deebitanii ilaaluu hin dandeessu. So the need for sampling, maalif sampling irratti hojjechuun barbaachisaa? Isin durallee almost karaa adda addaatti ilaaluu yaalleerra arras kan ilaallu ta'a jechuudha. Maalif samplingii fudhachuun barbaachisee kan jedhu. So the benefit of studying sampling, one, it saves resource. Researchii gaafa hojjennu timing, financing, manpowering baay'ee hudhaa guddaa nutti ta'uu danda'a yookaan immoo bigger constraint ta'uu danda'a sila ta'ee fi isaanan kanneen save gochuudhaaf sample irratti osoo fudhanne yookaan sample irratti research keenya osoo hojjenne bareedaadha jechuudha. So which would make it difficult to study the whole population. It is only the process possible if the population is infinite. Kanaaf fakkeenyaaf hammi yookaan lakkoofsi population keenya garmalee baay'ee yoo ta'e census hojjechuurraa sampling irratti hojjechuun baay'ee filatamaa ta'a jechuudha. It provide much quicker result than does census jedha. Result nuti argannus quicker, more quicker ta'a jechuudha census irraa. Kanaaf sampling is very important for these aspects. There is also an argument that the quality of the study is impeded with sampling than census. Argumentiin garaagaraa jira. Argumentiin kunis maal jedha? Quality'n data generate goonu yeroo baay'ee sampling irraa filatamaadha jechuudha. Census irraa samplingin kun baay'ee filatamaadha jechuudha. Example, the possibility of the better interviewing, more through investigation of missing, wrong or suspicious information, better supervision and better processing. Maarree gaafa sampling keenya namoota muraasaa ta'an sirriitti supervise gochuun wrong data akka nuun kenninee fi suspicious information kan ta'e filter gochuuf hin rakkannu sila ta'ee fi sampling is very important over that of census jechuudha. To provide a whole distraction, test may be destructive. For example, when we test the breaking strength of material, we must destroy them. So census may mean complete destruction of material. In such case, sampling must be very important. Kana jechuun distractionii garaagaraa avoid gochuuf fakkeenyaaf warshaan birciqoo oomishu tokko hunda isaan irratti researchii nan hojjedhu jedhe caccabsee fixuu danda'a. Kanaaf muraasa isaan irratti yoo hojjete muraasa isaanii caccabsuus at least distractionii sana minimize gochuu illee danda'u fi census irraa samplingin kanaaf filatame jechuudha. So 6.2 says that sampling procedures while developing a sample design, the researcher must pay attention to the following point. Gaafa sampling design keenya baafnu kan qopheeffannu wantoonni nuti ulaagaan nuti sirriitti hordofuu qabnu maalidha? Inni jalqabaan type of university. Universitiin keenya finite moo infinite? Kana jechuun population keenya garmalee baay'eedha moo kan lakkoofsaan beekamuudha kan jedhu san beekuun baay'ee murteessaadha. Inni lammaffaa sample unit. Unit may be geographical, one such as district, qabalee, village or etc. or social unit such as family or school. Kanaaf unity kamirratti researchiin keenya kan hojjetamu. Geographically yoo ta'e qabaleen kam, village kam, district kam, social unity kan fudhannu immoo family, school jennee sampling unity keenya beekuu qabna. Inni itti aanu source list. It's also known as sampling frame from which a sample is to be drawn. Source list jechuun sampling kan fudhannu maal irratti jennee frame gochuu qabna jechuudha. It contains the name of all items of the universe. For finite universe specifically, sampling frame or sampling source is very important. Sample size keenya determine gochuu qabna. Hamma isaanii parameter of tests, budgetary constraint, yes, finance keenya sirriitti beekuun fi finance keenya wajjin kan deemu ta'uu qaba jechuudha. Sampling procedure keenya beekuun baay'ee murteessaadha. Isaan kunneen yeroo sampling design goonu laagaalee sammuu keenya keessatti beekuu qabnudha jechuudha.
The other one is types of cost and the causes of incorrect inference in selecting sampling procedure. Yeroo tokko costiin nuti researchiidhaaf baafnuu fi inference gaafa kennu yookaan conclusion yeroo kenninu erroriin nuti hojjennu suni akkam ta'uu qaba, bifa kamiin minimize ta'uu qaba. Keenyaaf two type of cost which are involved in sampling are the cost of collecting data and the cost of an incorrect inference resulting from the data. Data sana collect gochuufis gatiin baafnu jira. Data incorrect ta'e sana sirreeffachuufis costiin baafnu jira jechuudha. So the two causes of incorrect inference are systematic bias and the sampling error. Isaan kunniin majorly incorrect inference dhaaf maddoota kan ta'anidha jechuudha. Systematic bias gaafa jennu this result from error in sampling procedure and it cannot be reduced or eliminated by increasing sample size. Gaafa amma systematic error yookaan systematic bias kana kan hojjennu gaafa sampling procedure keenya dogoggora qabaatee kana minimize gochuuf yookaan immoo isa kana eliminate gochuudhaaf sampling keenya baay'isuun falan ta'u jechuudha. Kana gochuuf sampling procedure keenya sirreeffachuu qabna malee sampling keenya daduma baay'ifannuuni systematic bias akkasumatti hojjechaa jirra jechuudha. Systematic bias could result from one or more of the following factors. One is inappropriate sampling frame. Sababni guddaan sampling systematic bias inni tokko inappropriate sampling frame. If the sampling frame or source is inappropriate, the biased representation of the universe, it will result systematic bias. Inni lammaffaa defective measuring device. Meeshumti data sanatti collect gochuuf itti fayyadamnu suni biasii qaba yookaan immoo defective qaba taanaani resultiin nuti dhumarratti finnuusis biasii qaba jechuudha. So survey work, if a questionnaire or interview on the physical measurement device bias, it leads to definitely systematic bias. So these two are the source of a systematic bias. So if we can correct these two, maybe we minimize the systematic bias. Then sadaffaan non-respondent. If we are unable to get response from all the sample who are initially included in the sample, they may arise systematic bias. Questionnaire keenya irratti namoonni hundi isaaniitu deebii nu kennuu dhabuu danda'u, ka response isaanii nu kennuu dhabuu danda'u jechuudha. Non-respondentiin gaafa baay'ate systematic bias keenya akkasumatti dabalaa deema jechuudha. Inni biraa immoo indeterminacy principle. Sometimes we find that individuals act differently when kept under observation than what they do when kept in non-observed situation. Indeterminacy principle maal jedha? Namoonni tokko fakkeenyaa fi observation itiin data isaan irraa collect goonu gaafa barbaadan amalli isaan duraan agarsiisanii fi yeroo nuti immoo data sana collect goonu agarsiisan tokko miti. Kanaaf non-observed behavior isaanii yookaan immoo isa amala maleeffannaa duraan itti beekaman sana dhoksuun jira jechuudha. That's indeterminacy principle jechuun sanaas inni biraa immoo natural bias in reporting of data now bias in yeroo tokko happen ta'uu danda'a jechuudha. Inni lammaffaa sampling error. Sampling result may not be always correct because sample results are either based on the partial or incomplete analysis of the population. So this error is sometimes termed as sampling error. So sampling error kan jennuun kunniin immoo yeroo waa'ee gaafa sampling keenya collect goonu yookaan immoo partial yookaan incomplete analysis of population hojjechuu dandeenya jechuudha. Inni suni errorii lead gochuu danda'a. So sampling error or estimation error are the random variation of deviation in sample estimate around the true population parameter. There is a true population parameter isarraa garmalee deviate kan godhu taanaan sampling keenya maaliif sampling nuti population irra fudhannu waa'ee population sana ibsuu qabu. Garuu isaan irra deviation guddaa agarsiisa taanaan that is definitely estimation error or sampling error akka hojjennu taasisa. So this sampling error caused due to the bias or the mistake such as incorrect enumeration of the population members, non-random selection of samples, usage of faulty questionnaire, and the wrong editing or coding and presenting. Sababoota afran kanneeniitiin sampling erroriin uumamuu ni danda'a jechuudha. Tokkoffaa inaccurate enumeration of population member. Gaafa population sana keessaa enumerate goonu inaccurate yoo ta'e. Inni lammaffaa non-random selection of samples. Usage of faulty questionnaire keenya iyyuu faulty yoo qabaate. Editioning keenya coding fi presentation keenya wrong yoo ta'e error kanaaf saaxilamuu dandeessu. So sampling error decrease with the increase in size of the sample. Gaafa sample size increase goonu garuu error kana minimize gochuu dandeenya. So non-sampling error rise due to changes. Sampling error become smaller magnitude in case of homogeneous population. Population keenya wal fakkaataa ta'een taanaan carraan sampling error yookaan estimation error itti hojjennu minimize ta'uu ni danda'a jechuudha.
Here are the characteristics of good sample design. Maarree good sampling design kan jennuun amalli isaa maal fakkaata? So sampling design must be resulting truly representative of sample. Yoo ta'e sampling design keenya bareeda jechuu dandeenya. Truly representative of sample. Sample sana kan bakka bu'u yoo ta'e. Result in small sampling error. Erroring sampling erroring to jennu xiqqaa kan ta'u ta'e. Be viable in the context of fund available for the research study. Maallaqa nuti qabnu wajjin yookaan researchii sanaaf maallaqa qabame budget qabame wajjin kan deemu yoo ta'e. Be able to control the systematic bias in a better way. Systematic error sana karaa itti control goonu better ta'e yoo qaban. The result of the sampling study can be applied in general for the universe with a reasonable level of confidence. Yeah. Result of sample study sanarraa finnu suni general population yookaan universe san kan bakka bu'u yoo ta'e with reasonable level of confidence good sampling design fayyadamne jechuu dandeenya jechuudha. Here are types of sampling design or technique. There are different types of sampling design based on the two factors. One is the representation bias and the element of selection technique. Sanan lamaan kana irratti hundaa'uudhaan sampling design hedduu qabna. On the representation bias, probability sampling and non-probability sampling jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. On element selection, unrestricted and restricted sampling design jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Tokko tokkoon isaan ilaaluuf yaalla. However, the sample design are basically of two types, probability sampling and non-probability sampling jennee bakka lamatti qooduu dandeenya generalize gochuutiin. Probability sampling design gaafa jennu is based on the concept of random selection dha. Non-probability sampling design gaafa jennu immoo non-random selection. Actually isa kana probability and non-probability kan jedhu statistics 2 chapter 1 irratti sirriitti hojjenneerra isa sanas refer gochuu ni dandeessu. So let us take these two designs separately dha. Fakkeenyaaf probability sampling technique kan jennuuni also known as random sampling or change sampling, chance sampling jennaani. Random sampling gaafa jennu maybe simple random sampling ta'uu danda'a, complex random sampling ta'uu danda'a. Kanaaf kana jechuun probabilitiin samplii population sana keessa fudhanne gaafa wal qixxaatu jechuudha. Randomly waan fudhannuu fi that is random sampling or chance sampling jennaani. By chance ta'achuudha. So simple random sampling kuni individual are randomly drawn from large population. Yeah. Amma randomly sample keenya population large sana keessa gaafa fudhannu individually jechuudha sampling simple random sampling jennaani. And sampling design every item of the universe has an equal chance of inclusion in the sampling design. Yeah. Faayidaan isaa inni guddaani hundi isaaniitu carraa wal qixa ta'e qabaachuu isaaniif. So random sampling is considered as the best technique of selecting a representative sample, and the problem with this method is the time consuming. Yeah. Yeroo dheeraa fudhachuu isaati malee random sampling kun is the best technique of representing sample jedhamuudhaan bakka. Fakkeenyaaf lottery method, random number tables isaan kanneen gaafa fudhatan carraan namoota hundaatu wal qixa. Fakkeenyaaf lotteriin namoonni biliyoona tokko yoo kutan namoonni biliyoona sanuu carraan isaanii hundi isaaniitu carraa wal fakkaataa qabaachuu akka qaban beektu jechuudha. Inni lammaffaa complex random sampling dha. This is also called mixed sampling design. Such design may represent a combination of probability and non-probability procedure in select sample. Yeah. Mixed gaafa jennu akkuma maqaan isaaniitti ibsutti probability fi non-probability sampling bakka tokkotti kan qabatedha. Some of the popular complex random sampling design are systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling, area sampling, multi-stage sampling, sampling with probability proportional to the cluster size and the sequential sampling jennee bakka gurguddaa hedduutti qooduu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf complex random sampling kan jennu kana mixed sampling design jennee himuu ni dandeenya jechuudha. So let's see one by one. Systematic sampling work in the following way or step. The first one is simply you have to determine skip interval. Skip interval is simply the ratio of population size to that of sample size. Now skip interval keenya determine gochuu qabna. Inni sunis population number of population over sample size jennee bakka kanatti formula kanaan fayyadamnee jalqaba irratti maal goona skip interval determine goona. So select starting point in random digit table if it must be between 1 and I jedha. So include that the item in sample and select every item thereafter until the total sample has been selected. Kana jechuun population keenya gaafa qoqqoonnu skip interval ittiin fayyadamna. Fakkeenyaaf tokko irraa kaanee haga 1,000 kan deemnu yoo ta'e tokko haga 10 haga jennee kan bifa intervaliitiin kan qoqqoonnu gaafa ta'e jechuudha.
So advantage in simple systematic sampling demand is predefinitely over the entire population. It also an easier and less costly method of sampling. Yeah, getting is almost madalamaadha akkasumas entire population is under this ta'uu danda'a. It can be conveniently used even in the case of large population in keenya garmalee fayyates systematic sampling fayyadamuu dandeenya. However, there is a hidden periodicity in the population. Systematic sampling will prove to be an efficient method of sampling. Yeroo tokko periodically or periodicity irra deddeebiidhaan population isaanii gaafatannu maybe some fault can be happen ta'uu danda'a sila ta'eefi insufficient method of sampling ta'uu danda'a jechuudha. Stratified sampling, if the population from which a sample is to be drawn does not constitute a homogeneous group, stratified sampling is generally applied. Kana jechuun stratified gaafa jennu stratatiin qoqqooduudha. Homogeneous population hin qabnu taanaan population sun garaagarummaa qaban ta'e taanaan garaagarummaa isaaniitiin qoqqooduun suni stratified sampling jedhama. So the basic step for stratified sampling are divide the population to be surveyed into strata or of similar study unit or into areas within similar social, environmental or economic context. Kana jechuun fakkeenyaaf academic performance of students evaluate gochuu barbaanne barattoota gireediin isaanii garagara sila ta'ee fi barattoota sanniin gireedii isaaniitiin stratify gochuu dandeenya. Barattoota qabxiin isaanii lamaa gadi ta'e lama haga 2.5 haga 3 haga 3.5 fi 3.5 ol haga 4 warroota fidan jennee gaafa qoqqoodnu stratified sampling jenna jechuudha. Make a separate and a complete list of strata and from each stratum draws a separate random sampling. We may use simple random sampling or systematic sampling can also be used if it is considered more appropriate in certain situations. Erga stratified sampling given strata erga qoqqoodne booda sampling keenya maybe systematic sampling yookaan random sampling fayyadamuutiin sampling keenya keessaa fudhanna jechuudha. So a similar survey is done on a sample of study unit in each of the strata. This means that the same questionnaire is used. The advantage of stratified sampling, one, more reliable and detailed information is obtained. Comparison between strata are easy so because of separate but similar surveys done in each strata. Yeroo baay'ee information nuti argannu more reliability ta'a. Akkasumas detailed information argachuu dandeenya. Comparison gochuudhaafis baay'ee nutti salphata maaliif stratatiin waan qoqqoodneef jechuudha. So each stratum in stratified sampling is homogeneous internally, heterogeneous with other strata. Yeah. Amma stratawwan qoqqoodne hundi isaaniitu entirely homogeneous idha garuu externally they are heterogeneous. So more strata are used, the closer you come to minimizing interstrata difference and minimizing interstratum variance. Strata keenya garmalee kaafa baay'ifnu maximizing interstrata difference keenya bal'isuutiin minimize intrastrata keenya immoo variance isaa gadi buusuu dandeenya jechuudha. Inni taanu sadaffaan cluster sampling jedha. In cluster sampling, the total population is divided into the number of relatively small subdivisions which are themselves cluster of still smaller units. Then the same of these cluster are randomly selected for inclusion in overall sampling. Kana jechuudha cluster sampling gaafa jennu population keenya gaafa qoqqoodnu small subdivision ittiin qoqqoodna jechuudha. Small subdivision. And the main advantage of cluster sampling is to reduce cost by concentrating survey in selected clusters. Kanaaf inni kunis hamma tokko cost minimize gochuutiif nu fayyaduu danda'aadha. But the difference between stratified sampling and the cluster sampling is stratified sampling jechuun we divide the population into few subgroups, each within many elements in it. Subgroups are selected according to some criteria that is related to the variable under study. We try to secure homogeneity within subgroups and heterogeneity between subgroups. No? We are randomly choose elements from each subgroups. And we divide the population into, in case of cluster sampling, we divide the population into many subgroups, each with few elements in it. The subgroups are selected according to some criteria of the case or availability in data collection. We try to secure heterogeneity within subgroups and homogeneity between subgroups. So we randomly choose a member of subgroup which as an typically study. Kanaaf garaagarummaan isaanii hamma tokko fakkeenyaaf in case of cluster sampling we try to secure homogeneity. As more random we randomly choose element from subgroup. Asitti garuu we secure heterogeneity da. Heterogeneity we randomly choose a member from subgroup which are typically
understudied. Kanaaf garaagarummaa amma tokko ni qabu jechuudha cluster sampling fi stratified sampling. In the area of sampling, if the cluster happen to be in the same geographic subdivision, in that case, cluster sampling is better than area of sampling, known as area sampling. So, population in Kenya, specific geographic areas, keessatti kan argaman yoo ta'e fi some geographic subdivision kan qoqqoodnu gaafa ta'e sampling in Kenya yookaan cluster sampling in Kenya area sampling kanarra area sampling jedhama jechuudha gabaabumatti. Multi-stage random sampling. Multi-stage sampling is further development of principle of cluster sampling. Yeah, multi-stage kuni cluster sampling sanarra kan inni develop ta'e. For example, we want to investigate the working efficiency of health situation in Ethiopia, and I want to take a sample of few health stations for this purpose. The first stage is to select a large primary sampling unit, such as regional state in a country. Then we may select certain zone in the second stage. This represents the two-stage sampling design. Then we may again select a district or Warada and interview all the health station in the selected district or Warada. This group represents a three-stage sampling design. Kenya multi-stage gaafa jennu gaafa researching Kenya garmalee bal'aa ta'e dhiphisaa deemna. Keenyaa fi asitti maal isinitti himaa jira. Effect of working efficiency of health station Ethiopia qo'achuu barbaade. Akka Itoophiyaatti gaafa jennu health station hedduutu jira. Gara regionitti gadi buufna. Region irraa immoo gadi buufne gaafa gara zoonaalitti waan gara waradaatti gaafa buufnu akkasitti kukkutaa deemna jechuudha. Kanaaf multi-stage kan jenneen jechuudha. If instead of taking the census of all the health station within the selected district or warada, we randomly sample health station from each selected district, then it is the case of 4-stage sampling plan. If we select randomly at all stages, we will have what is known as multi-stage random sampling. Now, bifa kanaan gadi buufne 4-stage sampling kana bakka tokkotti gaafa finnu researching Kenya almost multi-stage random sampling design ta'a jechuudha. Non-probability sampling technique kan jedhaman, this technique of sampling item for the sample are selected deliberately by the researcher. His choice concerning the item remains supreme. Some of the major non-probability random sampling techniques are judgment or purposive sampling and convenience or accidental sampling. Amma kuni non-probability sampling gaafa jennu researcherri akka fedhii isaatti sample fudhachuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf judgmental or purposive sampling gaafa jennu the researcher use his judgment to select people or sample that he feel are representative of the population. Akka inni fedhetti akka kaayyoo isaatti uummanni kuni yookaan sampling kuni uummata kana bu'uu ni danda'a jedhee fudhachuu ni danda'a jechuudha. Convenience or accidental sampling, the most convenient population is chosen, which may be the researcher friends, work college or student from the nearby college. This method is often used to save time research. Akka isaaf tolutti fudhachuu danda'a, hiriyoota isaa fudhachuu danda'a fakkeenyaaf. Namoota isa wajjin hojjetan, namoota isatti dhiyaatan, barattoota isatti dhiyaatan fudhachuu ni danda'a. Inni kun yeroo baay'ee akka sa'aatii fi risoorsii qabnu akka seef nu godhuufis nu taasisa jechuudha. Garuu daataa nuti jenereetu goonu reelaabilitiin isaa shakkii keessa galuu ni danda'a. Again, quota sampling, the researcher selects a predetermined number of individuals from different groups based on age and gender. This is perhaps the most popular non-probability sampling method. Kana jechuun quota gaafa jennu kootaatiin fudhachuu jechuudha. Fakkeenyaaf saalaan ta'uu danda'a, umriitiin ta'uu danda'a. Gaafa qoonnee fudhannu isa sanaan quota jennaan. Inni kun yeroo baay'ee non-probability sampling kun baay'ee fayyada yookaan beekamaadha jechuudha. Inni itti aanu referral sampling jedhan, this is non-probability sampling technique which utilizes some form of referral where a respondent who are initially contacted are asked to supply the name and the address of the member of the target population. Kun immoo referral gaafa jedhu fakkeenyaaf namni tokko waa'ee researchii keenya naannoo kanatti osoo hojjete yookaan immoo isaan sanniin osoo gaafatte jedhee gaafa refer nu godhu referral sampling jennaan jechuudha. Maybe the last one is sampling theory. So the theory of sampling studies the relationship that exists between the universe and the sample or sample drawn from it. Now sampling theory waa'ee maalii dubbata yeroo baay'ee
hariiroo university fi sample keenya hedduu jiru kan nutti himudha. It's concerned with the estimation of the properties of the population from those of the sample. This movement from particular sample toward general or universe is what is known as statistical induction or statistical inference. Yeroo baay'ee movement in keenya particular to general yoo ta'e yookaan immoo sample irraa gara population yoo ta'e statistical induction or statistical inference jennaan jechuudha. You know that induction and deduction. Induction gaafates sample to small to general dha. Deduction gaafate immoo general to specific. Kanaaf amma from specific sample to population kan deemnu yoo ta'e statistical induction or statistical inference jennaan. So the methodology dealing with all this is known as sampling theory. Kanaaf taateen kun yookaan saayinsii waa'ee kanneen qo'atu kun sampling theory jennaan jechuudha. So sampling theory is designed to attain one or more of the following objective in jalqaba statistical estimation. So sampling theory helps in estimating unknown population parameter from knowledge of statistical measure based on the sample study. Unknown population determine gochuutiif yookaan statistical estimation kennuutiif sampling theory kuni baay'ee barbaachisa. Inni lammaffaa hypothesis test gochuuf. Second objective of sampling theory is to enable decide whether the hypothesis accepted or rejected. Especially null hypothesis keenya accepted dha moo rejected dha kan jedhu qo'achuudhaaf nu fayyada jechuudha sampling theory ni. About hypothesis testing statistical 2 chapters 3 hojjedhee jira waan ta'eef gara duubatti deebitanii ilaaluu ni dandeessu. Statistical inference kennuudhaaf sampling theory may help generalization about the population of universe from studies based on sample. Waa'ee sample isaaniin research keenya erga hojjenne booda waa'ee population inference kennuutiif sampling theory kun baay'ee nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf gabaabumatti chapter 6 kana fakkaata gabaabsinee finnee kanaaf akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Kanaaf jalqaba irratti gara theory video kana yeroo sun seeniin dura beeksisa isiniif himnee turre hawwiin jechuun amma subscribe kan goote yoo ta'e research keessan hojjechuutiif gorfamuu barbaaddan barattoonni degree research gaafa hojjettan reference galchuuf yoo rakkattan akkamitti reference galchuu akka dandeessan barattoonni eebbifamuuf qophiirra jirtan immoo gaafilee research keessa gaafa defense gootan akka gaafilee kamtu nu gaafatamuu danda'a kan jedhu achirratti gaafilee babal'aa departmentii kamiyyuu hammachuu kan danda'an gaafilee deebii isaanii wajjin achirra keenya irraa sana qofa osoo hin taane adeemsa qo'annaa keessanii gabbisuuf akkamitti qo'achuu qabna kan jedhu Amaariffaanis afaan Oromootiin tinis kan hojjetame viidiyoon bareedaan jira. Kana qofa osoo hin taane waa'ee personal development wisdomii garaagaraa barachuu barbaaddan hawwiin YouTube ammas subscribe gochuun dagatinaa jechuun barbaada. Maaliif hawwiin YouTube wantoota hedduu bohaarsaa nama barsiisan achirra hojjechaa jira waan ta'eef YouTube sana subscribe gochuutiinis akkana jajjabeessitan abdiin qabachuudha. Kanaaf viidiyoo biraatiin amma walitti dhufnu guddaa galatoomaa jedha.